Ifaan maraachaa jiramoo nagaa qaba jennaan. Har'ammoo dhufee waan hin taanee fi waan hin taane gochaa jira. Kana gochuun immoo maaliif akka isa barbaachise naaf hin galle jechuudha. Akkuma argitanii hermidhaan ni bareeddaa ati kana booda ana waliin taata. Abrishiin hin barbaachisu jedhee kan akka suuraa isaatii fi akkasuma abrish kana booda immoo si bira hin deebi'u, si bira hin dhufu. Kanaafi wanta si barbaachisu jiraate ana si cinaa dhaabbata. Kanaafuu abrishii sin barbaadu jedhaanii jira jechuudha. Maal akka uumanii fi abrish irraan immoo maal akka gahan namaaf hin galu. Sammalee immoo yuutu ifaanii akkamittiin hiriyaa abrish yookaan haadha manaa abrishii gaafachuu yookaan akkas ta'u wajjin isa barbaachiseef gaafii nama hundaati jedhee yaada. Baay'ee wanta nama dabbaruu fi wanta nama bakka ilaaluu namatti hin tolle wantoota namarraa hin eeggamne kan inni taasisaa jiru. Innaa akkuma argitan jechuudha. Nagaa isiniif haa ta'u, nagaa isin irraanfannee nagaaf jaalalli Waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis jira obboleettiin keessanii nagaa fayyaa kootii bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf taa'aa. Innaa akkuma argitan ifaan maal akka gochaa jiru nama ajaa'iba jechuudha. Gochuu wanta hin qabne, gochuu wanta hin yaaddamne gochaa jira jechuudha. Wanta nama baay'ee dallansiisuu fi nama baay'ee gaddisiisudha kan inni gochaa jiru. Hoon jedhu wanta akkamittiin namni tokko yookaan jaalallee obboleessati yookaan immoo haadha manaa isaati jedhamee haadha manaa isaati jechuudha. Amma abrish ulfooftee jirti waan ta'eef akkuma haadha manaa isaatti ilaalamti jechuudha. Akkamittiin haadha manaa obboleessaa waan akkasii ishiitti haasa'u harkaan lallaaquu yookiin immoo akkas ni ta'a jedhee yaadu jechuudha. Kana booda abrishitti hin deebi'u. Kana booda abrish mana kee hin dhufu. Suuraa isaa asirraa buusii. Wantoota mana kee keessatti sirreessuu qabdan baay'eetu jira. Isa san immoo sittan himaa. Inni immoo suuraa kanneen jedhee suuraa gadi buusutti ka'ee jechuudha. Innaa baay'ee kabajjee, baay'ee obsitee, baay'ee dhaggeeffattee booda gara macarashaatti baay'ee si kabajee akka nama tokkootti si kabajeen obboleessa abbaa manaa kooti jedheen ol si seesisee. Kanaafuu waan hin taane gochaa jirta, waan hin taane haasa'aa jirta. Abrish immoo sababa maaliitiif mana kanatti kan hin deebine? Ani abrishin miidhee beekai. Abrishin maalan godheeti kan akkanatti haasoftu? Ati abrishin kana booda waliin taatanii yookaan immoo abrish sin barbaadu wantoota garaagaraa kan jettu maaliifi? Ani abrish irraa maalan gahee? Inni illee na jaallata, ani illee nan jaalladha. Baay'een isa jaalladha, baay'een isa kabaja. Iddoo guddaan isaaf qabaa jetteen jechuudha. Inni sin jaallatu. Kana booda immoo isa wajjin hin taatu. Kana footoo asirraa guurii kana booda anaaf situ suuraa wajjin ka'ee asirratti laxxafta. Hindee hin jedhaa baran hin jedhama. Niti obboleessatiin hin jedhama akkas. Baay'ee obsite garuu baay'ee siif obseera jetteeni macarashaatti ka'ii bahii haalli itti dhuftee naaf hin tolle natti hin tolle waan ta'eefi osoo haalli ati dhuftee na gammachiisa yookiin haalli itti dhuftee namatti tola ta'eeti akkasiin jedhu ture. Kanaafuu immoo haalli itti dhuftee likkii waan hin taaneefi ka'ii bahii jetteen jechuudha. Ka'ii bahii jetteeni innaa baay'ee obsitee odoo kaballaayyuutti duuchitee maftishiiti. Indee obboleessa abbaa manaa yoo ta'e akkanatti taasisuun qabu jedhee waan yaaduufi innaa baay'ee isa kabajjee baay'ee iddoo laattee fi baay'ee harkarra qabattee macarashaarra garuu ka'ii bahii jetteen malee wanti ishiin gootallee hin jiru. Inni immoo hanga suuraa irraa gadi buusu ani kan gaaffinati ta'ee kana bichaallee miti. Haadha manaa obboleessaa akkas gochuullee hin qabu. Deebi'ee immoo abrishin maal gochuu yaadan? Abrish kana booda hin deebi'u, kana booda hin argitu, kana booda mana kanatti hin deebi'u kan jedhuuni abrishin maal godhaniiti yookaan immoo maal gochuuf yaadaniiti. Innaa yeruma barrii bantuu baay'ee rifatte jechuudha. Baay'ee rifatte. Dursuma irratti abrish akka mana hin jirre beekeeti kana nan dhufee jedhe jechuudha. Viidiyoo duratti waan hirmi bira dhufuu fi akkatti shaashaashan baay'ee dhufee mataallee akka dargaggeessa zamana kanaa osoo hin taane akka haadholiin keenyatti nu barsiisanitti mataallee gabaabsee ragab godhee jedhee dhufe jechuudha. Deebi'ee immoo gaafa barrii alaa bantu fooliin manaatu akkamittiin waa'een manaa manni sin bareeda ati sin bareedda. Garuu immoo sii bareeddu akkana jirtu kana bira dhaabadhee waa'ee manaa odeessuun immoo natti kabbada. Hin jedhama.
baay'ee bareedda. Baay'eedhas nama jetta. Akkam bareeddaa wanni hin jennee ni jiru jechuudha. Dabbasaa achi ol fuudhaa gadi fuudha. Indee hin eegamu malee irraan eegamu wanta fokkataa maaliif dalaga? Dhugaa dubbachuuf wanta fokkataa dalagaa jira jechuudha ifaanii. Waan baay'ee nama irraa fokkisa. Abrishoo viidiyoo kana gaafa arge maaltu itti dhaga'ama? Akkamii maali yaada? Kana booda Ruutaa wajjinis ta'an jiran. Maaliif jireenya isaa kan inni booressuuf? Ta'uufis wanta yaadamu miti. Ruutaa namaan booda ni qatiisaa sirriitti uffiisaa sirriitti guddaa waan qabduufiyyuu haadha manaa taateen jiraattu. Ishiin akkuma tana duraa san Abrash irra deemuu baratteerti waan ta'eefuu oomiyyuu taanan Abrash Ruutaa kana takkaa itti miidhamtee haa turtuuyyuu malee Abrash kabajaa hin qabduuf Ruutaa. Innillee itti haa balleessan durii haa miidhamtuuyyuu malee Abrashii kabajaa hin qabdu Ruutaan. Kanaafuu immoo inni immoo ishee wajjin jiraachuu waan hin barbaanneef Hermeellaa filatee hindi ajaa'iba dhugaa rabbii. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabskiraayib sheerii gochuun irraanfatinaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo nagaan naaf tura. Baay baay.